Harka fuunee kam jirtu kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii. Egaanarra oduuwwan jajjabduu lama kan gaddaaf kan gammachuu of keessaatti qabu qabannee dhufnee jirra. Oduu ammee nu qaqqabe. Oduun amma nu qaqqabe keessaa tokko artiistii qabsaa'aa jabeessaa fi buleessa kan ta'e artiist Nuhoo Goobanaa addunyaa kanarraa boqotee jira. Inni lammaffaa immoo qabsaa'aa Oromoo fi tokkummaa Oromoodhaaf kan qabsee siyaasa biyyattii kana jijjiiruudhaaf qabsoo guddaa kan hojjete gara biyyaatti deebi'ee jira. Obbo Lammaa Magarsaan kana odeeffannoo kana bal'inaan lamaansaa isinitti himna. Bulloo Entertainmentii waliin turtii godhaa, like, subscribe gochuu akka hin irraanfanne isiniin jenna. Egaan kanas immoo sagantaa kana qindeessee kan isiniif dhiyeessu Andaanee Labarraa. Isin faana turtii godhaa, nu faana turtii godhaa isiniin jenna. Amma kallattiin gara odeeffannoo keenya yookiin calqaba irratti kan argannu gaddadha. Innis waa'ee artiist Nuhoo Goobanaa isinitti himna. Artiist Nuhoo Goobanaan magaalaa Direedawaa bakka ganda Gaaraa jedhamtu keessatti dhalachuu isaatiin odeeffannoon bahee nutti himeeti jira. Bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti abbaasaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadha isaa aadde Faaxumaa Adamirraa dhalatanii jiru. Imalli bara jireenya Nuhoo Goobanaa ilma isaa qabsoo fi qabsaa'ota Oromooti. Imalli bara jireenya Nuhoo Goobanaa imala qabsoo fi qabsaa'ota Oromoo keessaa isa tokkodha. Roorroo alagaa fi harka hin kennine jedhee hin kennus jechuudhaan kan qabsootti seene. Rakkoon biyyoota baqaa Jibuutii, Somaaliyaa, Keeniyaa, Saawud Arabiyaa osoo harka hin kennisiisiin Sadoo fi qananiin Awurooppaa, Kaanaadaa, Ameerikaa fi osoo sabaa fi biyya isaa hin irraanfachiin hamma dhuma jireenya isaatti qabsootti ciicee daandii jireenya isaa qabsootti dabarse. Daandii ganamaa qabate irraa osoo hin maqin qabsaa'ota Oromoo hangafoota akka isa dura darbanitti makamuuf kara fuula duraattis gara Rabbiittis deemeeti jira. Nuhoon sagalee isaa kiiloolee saniin Oromiyaa faarsee tokkummaa gorsee Oromoo onnachiisee yeroo xiqqaate dhaloota sadii qarree qabsootti bobbaasee nan hawwa osoo hin argin boqotus Oromiyaa fi Oromiyaa waliin Oromiyaa keessa naanna'uudhaan waa'ee Oromiyaa inni itti dhalate har'a bira deeme takkallee hin jiru. Aarsaa guddaa fi qabsoo guddaadha kan inni uummata Oromootiif kenne. Aarsaa isaa fi qabsaa'onni saba kumaatamaan kiltilaan kaffalan bakka qabsaa'onni irraa kaatee irra geesse jidduun fagoodha. Imalli isaan eegalan hamma kaayyoon isaanii galmaan geessuttis itti fuufee jira. Nutis qabsoonni eegale kana fiixaan baasuudhaafis waadaa ni seenna jedhanii hayyoonnii fi aangawoonnii fi artiistoonni yaada isaanii bal'aa kennanii jiru. Abbaan keenya Nuhoo jannata maatii isaaf immoo kabaja jajjabina akka isaaf ta'us ni hawwina. Kaayyoo inni umurii isaa guutuu aarsaa itti godhe galmaan ga'uufis waadaa keenyas ni seenna. Sirni awwaalcha artiist Nuhoo Goobanaa amajjii 2022 jedhamus kamisa borii Adaamaatti akka raawwatamu koreen sirna awwaalichaa fi maatiin artiistichaa ibsanii jiru. Qabsaa'aa fi aartiin Oromoo hangafni Nuhoo Goobanaan yeroo dheeraaf dhibamee wal'aansarra erga ture booda guyyaa kaleessaa lubbuun isaa dabarte. Artiist Nuhoo Goobanaa umurii ijoollummaarraa eegalee hanga dhibamee mana oolutti dirqametti guddina aartii damee muuziqaa Oromoo fi gumaacha olaanaa taasiseen cinatti hojiilee tokkummaa Oromoo ijaaruuf qabsoo ummatichaatiif humna ta'an hedduu hojjechuunsaas beekamee jira. Nuhoon kabaja isaaf malu sirni geggeessa taasifamee fi kamisa borii Adaamaa bakka ganda Haaraa jedhamutti sirni awwaalcha isaatii kan raawwatame ta'uu miseensi koree qindeessitoo sirna awwaalchaa Nuhoo Goobanaa gaazexeessuu Masarat Dhaabaa OMN'if ibsa laatteen ibsitee jirti. Nuhoon kabaja isaaf malu geggeessamuun koreen hundeeffamee hojiitti seenee jiraachuu kan ibsite Masarat Dhaabaan amajjii 2022 Adaamaa Addabaabaayii Calanqootti sirni geggeessaa waloon taasifamee fi Adaamaa bakka ganda Haaraa ammoo sirna awwaalchi isaa itti raawwatamuuf karoorfamee jiraachuu isaa ibsitee jirti. Sirni geggeessaa artiist Nuhoo Goobanaa
marshii baandiidhaan dabalamee akka raawwatamus haal dureen mijeessamaa jiraachuusaa koreen ibsee jira. Sirna gaggeessaa artiistii hangafaa Nuhoo Goobanaa kan irratti hiriyoonni qabsoo waahilaan aartii akkasumas keessummoonni kutaalee Oromiyaa garaagaraa irrattis ni argamu jedhamee eegama. Artiisti Nuhoon abbaasaa obbo Muhammad Goobanaa fi haadhaasaa aadde Faaxumaa Adamirraa xumura bara 1940 akka lakkoofsa Itoophiyaatti magaalaa Direedawaa bakka ganda Gaaraa jedhamutti dhalate. Egaan artiisti Nuhoo Goobanaa erga dhalatee addunyaa kanatti makame kaasee qabsoowwan guguddaa biyya keessaa baqachuudhaan, ari'amuudhaan, hidhamuudhaan, waa meeqa keessa darbuudhaan akkasumas tokkummaa Oromoo faarsuudhaan, leellisuudhaan hojii guddaa kan hojjetaa ture ta'uusaa hundi keenya sirriitti ni beekna. Itti dabalataatiin immoo sirba tokkummaa jedhu Oromoon gandaa fi biyyaan wal qooduu dhiisee Oromummaa qofaaf tokko ta'uudhaan waliin akka qabsoof ergaa guddaa kan qabu sirba tokkummaa jedhu uummata Oromoo keessattis kan hafee jiru ergaa guddaa kan qabu kanas kan nuuf hojjete artiist Nuhoo Goobanaan bu'aa guddaa uummata kanaaf biyya kanaatiif kennee jira. Maarree artiist Nuhoo Goobanaa addunyaa kanarraa lubbuunsaatiin guyyaa kaleessaa boqotee jira. Lubbuusaa kanaafis Rabbi jannata nuuf agarsiisu jenna. Oduu keenya gadda kanarratti mee sarratti immoo boorisitti dabalataan isiniif odeessina jechuudha. Guddaa galatoomaa. Nu faana turuu keessanuudhaan itti aansuudhaan immoo waa'ee qabsaa Oromoo fi tokkummaa Oromoo itti dabalataatiin siyaasni yeroo dhiyoo kana keessa siyaasa TPLFitiin bitamaa kan turte biyyi kun isaan kana diiguudhaan ija isaaniitti fuula isaaniitti tufuudhaan Oromoon tokko ta'e Oromoon akka gara aangootti dhufuuf qabsoo guddaa kan hojjete obbo Lammaa Magarsaan biyya ambaa yookiin biyya alaarraatii gara biyyaa keessa galeera jedhamee odeeffannoo bahaa jira. Oduu kana kan dhugaas nuuf godhu isaanis nagaan gara biyyaatti agarsiisuun jecha. Egaan obbo Lammaa Magarsaan odeeffannoo yookiin qabsoonni Oromiyaadhaaf Oromoodhaaf godhe tokko lama jedhamee hin himamu. Duraan caffee Oromiyaa keessatti Afayaa'ee keessatti filatamee Afayaa'ee irraa calqabee akkasumas bulchitoota biyyoota Oromiyaa keessatti kan inni bulchaa turee fi geggeessaa ture yeroo hojjechaa ture sanatti tokkummaa Oromoon akka tokko ta'aniif akka biyyummaa isaaniif akka Oromummaa isaaniif qabsaaniif akka falmaniif akkasumas immoo hojjettoonni biiroo mootummaa keessa hojjetan akka isaan tokko ta'anii mirga isaaniif mirga lammii isaaniif illee akka isaan falmaniif akka isaan hojjetaniif qabsoo guddaa hojjechaa ture. Akkasumas immoo Oromiyaa irraa ka'ee gara godinaattis ol dhufuudhaan naannee bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa keessa galuudhaan hojii guguddoo hojii jajjabduu tokkummaa Oromoof tokkummaa Oromoof dargaggootaaf qeerroodhaaf ija guddaa kan ta'e kan qabsee lubbuusaa meeshaa malee ofiin kan qabsaa'aa ture meedaatti yookiin hurufatti ba'uudhaan waraana meeshaatuun qabatiin waraana qabsoo ifaaf nagaatiin waraana jabduu keessatti lola meeqa keessa darbuudhaan qabsoo guddaa nama hojjeteef bu'aa guddaa seenaa guddaa kan hojjetedha. Isarratti hooggantoonni TPLF kan ta'an isa ajjeesuudhaaf qabsoo guddaa godhanii isa miidhuudhaafis hidhuudhaafis waa baay'ee akkasumas ijoollee isaa hidhanii baay'eetti taphachaati turan hin yaadanna yoo ta'e yeroo darbe ijoollee isaa gaafa dhaabanii affananii jiran sana ijoollee koo miti ijoolleen kun ijoollee Oromiyaati hiitanis affantanis ajjeestanis anaaf bu'aa tokkoon buusu uummanni guutuun anaaf ijoollee koodha anis kan uummata Oromiyaa guutuudha gaafa jedhee humna isaanii laamsheessuudha. Kanumaan waraanni TPLF gaafa dadhabanii jedhan ijoollee isaa hiikuudhaan isa hidhuudhaanis sochii guddaa godhanii qabachuu dadhaban. Isarratti tiim Lammaa kan jedhamuun hooggantoonni yookiin warri jajjaboo ta'an achuma biiroo caffee Oromiyaa keessa bara bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidantii ture keessa walitti qabuudhaan qabsoo jabdoo qabachuudhaan akkasumas Dr. Abiyyiidhaan qabatee waliin dabalatee namoota hedduu walitti qabachuudhaan qabsoo guddaa hojjechuudhaan akka mootummaan Adawaa yookiin TPLF aangoo gallakkisuutiin Finfinnee keessa akka ba'uuf beeta mangistii yookiin masara mootummaa kiiloo 4 jiru keessa akka isaan ba'aniif qabsoo guddaa godhaati ture. Haaluma sanarraan kan ka'e isaan erga ba'anii boodas kallattiidhaan gara aangootti akka Abiyyi dhufee Abiyyi biyya bulchuu ni danda'a inni bulchuu qaba jedhee isaafis aangoo kana kennee fi aangoo kana erga kennee booda kallattiidhaan
biyya kana galakkisee ba'eera. Egaan bara bulchiinsi mootummaa Itoophiyaa masara mootummaa fi 4 kiiloo erga Dr. Abiy Ahmed seenee booda hooggansaa ministeera makalaakiyaa ta'uudhaanis geggeessaati hojjechaa ture. Akkasumas ministeera adda addaa irratti hojjechaa jiru. Wal dhabdee uumameen bilisiginnaan gaafa dhaabbattu bilisiginnaa dhaabbachuu ishee sana hin barbaadu jechuudhaan obbo Lammaa Magarsaan isaaniin falmii irratti kaachisuudhaan kun dhaabbatni kun yookiin walitti qabamni kun hin ta'u akkanas hin fudhadhu akkanas hin barbaadu jechuudhaan gaaddisa Oromiyaa kan jedhus uumanii turan. Jawaar Mohaammed faa dabalatee Baqqalaa Garbaa faa dabalatee Abiy Ahmedin dabalatee dhaabbatanii turan. Dhaabanii erga dhaabanii booda ganma sanas yookiin walitti qabama gaaddisa Oromiyaa kan jedhu sana diiguudhaanis adda ba'uudhaan wal dhabdee uumameen ministeerummaarraas kaafamanii biyya kanaa ba'anii gara biyya alaa jiraachaa turuu isaaniis ni yaadatama. Egaan amammoo odeeffannoo nu qaqqabaa jiru yeroo dhiyoo kana keessatti yookiin kaleessa gara biyya Itoophiyaa obbo Lammaa Magarsaan dhufee jira jedhamee jira. Mee obbo Lammaa Magarsaan biyya Itoophiyaa dhufuu kanaaf ummata Oromiyaaf yookiin ummata Itoophiyaatiif bu'aa akkamii buusaa laata kan jedhusi walumaan teenyee ilaalla. Maal qabatee dhufee maal hojjechuufis maal gochuudhaafis kan jedhus walumaan ilaalla. Rabbi nagaan gara biyya isaatti galeera taanaan baga nagaan nuuf galche baga nagaan nuu dhufte kan jedhus ergaa keenya kara Bulloo Entertainmentiidhaan ni dhaammanna. Egaan kabajamtoota hordoftoota Bulloo Entertainmentii odeeffannoo amma nu qaqqabe kana lamaan isiniif kenninee jirra. Odeeffannoo haaraas yoo jiraate walitti deebinaa sagantaa bashannanaalee fi akkasumas keessummoota aanga'oota yookiin artistootaatii fi ogummaa aartii keessa jiran hunda isaanii qabannee isiniif dhufnee jirra. Kan isiniif dabarsines daawwachaa kaanis gara fuulduraatti isin akka qaqqabuuf like subscribe gochuu akka hin irraanfanne isiniin jecha Bulloo Entertainment filannoo keessan godhaa isiniin jenna. Oduu kanas qopheessee kan isin dhiyeesse Daani'eel Abarraa ogeessa stuudiyoo jiran editaroota waliin ta'uudhaan har'aa kan isiniif gadhiisnee jirra. Oolmaa gaarii isiniif haa ta'u isiniin jenna. Bulloo Entertainment filannoo keessan haa ta'u.